Magaalaa dhaquu miti shintibeetii magaalaatitti osoo sagaraa hin bahin siigalee mannahaaraa irraa osoo mannahaaraa yaabbatu akkasitti basaasoo dhaqee basaasoo osoo doon irratti harkisuus sadaqaa yamaniidhaa nyaatee sadaqaa yamanii san kokkeen taatee achirraa duuda keessa seenee hoolaa argata. Salaamu alaikum. Baabure ufiin deema jetta namni manaa bahee mannaara yaabbatee fi hin deeme wallahi waan kanan dalagu bas hundi qofa kabaja qabaayu kana nama deemani osoo inni hin beekin bakka amma hoolaa biyya aramaa wallahi mee waan tokko ne seenetti dhaggeeffadha ijoollee arabaa amma jechuun Jibuutii kana keessatti karaa Bosaasoo kanaa fi karaa Jibuutii kana akkaataa jarritti fe'aman osoo rabbi sin agarsiise wallahi hoolaan akkasitti hin fe'amtu walirra tuulamee walirra ciifame mee namni akkanaa kun akkamitti waa dubbata. Haadaan tuman wallahi haada soomalee kunidha haadaan irra dhaabattee laal mataa kana keessa. Bar osoo gadhiifte eegee akka horii isaan hin beeytaa miti eegee horii isaan ofirraa dhuggu faachoo qaqalloo isaan qabaaban wana amani eegee akka horii isaan ofirraa qaba jechaadha tiisii isaan ofirraa dhuggu barsiimuma hoolaa wajji nyaata kuni dhugaa jirtuudha jechaadha ka kijiba takka hin qabne namoonni waan akkanaa kana dalagu akkuma qe'ee baheen akka saree faranjiititti haada morma godhaniitiin hin fuudhanii magaalaan gahanii asitti re'ee ofiin tiisaa homa takka iyyuu waa'ee jireenyaan argine gaafa kaanii. Bazaaliyaa fi argitee adasaa fi kubzii kana walit dhahee coqu figgatee chaa'u kaachi booda isa malee goonni hin jiru. Baramma abbaan gitti yoo gabbee nuulolee numa walumatu naaban nuti abbaan gitti imma dubaa jiraame silaa amma jimmaa fi argina achitti humni dandeettii misa nu asii waltumu. Yoo abbaan gitti illee bar kinini ekspaarditii ta'e siigalee kinini yeroo irra dabrite inni namatti illee gurgurate nutu asii wallola bara bu'aan ajaa'ibaati wallahi. Ammaan ana akka jiraataa bakka biraatti homtan isiniidhaan wal gorfadhaa gowwaa keessan qabadhaa wallahi gowwaa keessan gorsaa. Gowwaa suutii kana moo? Wallahi wallahi maaliif dhageeffadhaa tokkoffaa irratti dhageeffadhu baabure tokkoffaa irratti wanti wadaa shee miidiyaa kana irratti wanti mataa nu laaffitu gara suudii kana tokkoffaa namni kaalsiidhaan caammaadhaan algaatti ol ba'u isin biraa dhufu namni birindaa kana insha Allah akka waan namni daheetti daradarate taa'u isin biraa dhufu takkaa wanti gaariin suudii irraa nutti baheen beeku wallahi. Wallahi takkaa wanti gaariin akkuma dhageeffadhu baabure rabbi dhageeka baabure asan gazaraa fedha dhageeffadhu asan gazaraa rabbi na kaaseetiin suufa tokko bitadhee uffadhee beektaa suufa wayii beekti. La suuficha argee suuficha. Ijoollee Saudi Arabiyaa irraa bar wannumti bareedu. Wallahi wanti irraa bareedu hin jiru. Waan na jedhe tokko natti bilbilee suufa sabboonaa na dhagaa. Warra dhukkuba bimbee afuufu godhata biyya faranjiitiin naan jedhe wallahi saalfadhee sabboonaa. Warra dhibee busaa afuufu godhata. Dhageeka baabure amma arabbi na kaaseetiin kaayi. Hoolota suudii kana keessaa suufa tokko godhate jarri wayii suufa mi'eetti hoolaa wajjin qubsii nyaachuu malee suufa eegaa hojjetin rakkaate. Bara namni amma wal qabuudha akkanatti wal barbaadaa oolu kuni akkaataa inni itti oolu osoo rabbi sin agarsiise. Taaliyaa kalbi siraa shiilaa ganam jennaan lapheetti gurratee deema bare hoolaa dhukkubsataa kana gartee. Garbo uummanni nu jala Ameerikaa jiru dhufee jooyin nu godhee nu koofla. Faatee mana madaamtuun jooyin koomantiidhaan. Ijoolleen booda amma booda galcha. Wayye.
Wayya. Kaameeraa irraa eeguun mul'ata. Rakkoo an qabu nuti dantaan qabnu. Meetara jedha kennaa gajara shamarranii kanaas. Anamma soo ijoollee soo dargaggeessa. Fuudhee galchumee haa Naamudaan tokkoffaa ta'ina mee laala amma dheengadda warri Dubaayii gabbee fataa jedhee wal dhaabatu hojii nyaata. Mee isinillee wal dargaa kun yoo gadi kaase maasirama mee ariifa taya. Giidaan adeemu. Wallaahi lafi. Nuti bari. Wallahi wanni ijoollee sun dhugaa rabbi. Amma jarri amma boorisaa yoo suufa tokko kaayate hoolaan eedaa fidee deddeesaa. Bar waan addaan beeku. Bar sabboona. Warri ammaa asirraa akkana wal cinqaa oolu kuni bar shurxaa kana dachii qotatee dachii jala oola halkan ol ba'a malee bar. Wallahi kabdishaa wallahi dagana xiqqaa goloo dachii keessa. Wallahi qabrii qotatee oola hundi isaatu. Ina jara namni wayii nama jechuun nama jireenya beeku. Ati nama ta'uun tokko fara jireenya kee beeku. Jireenya wayii eeganamummaa qabaatte ati nama taatee miidhamuu hin qabdu. Namas miidhuu hin qabdu. Fakkeenyaaf mee warroota biyya faranjii kan laala. Warra akkatti afaan jala gahee wal akkatti bitaa dhugu sana agartanii mi? Jarri sun bar jireenya barbaada waan biraa sitti hin fakkaatin dhimma biraa sitti hin fakkaatin seera biyya sanii seerri wamee nama godhaami inni seera osoo hin taane seesantuyyuu isa miidhaa wayii hin dalagu afaan waan fedhe haasaa jechuudha. Maali isin ilma namaatii miti maa jireenya kee maa bar bannan biyya arabaatti waa balleessi ma badan illee miyaa golii gad deemtee nama damsuu deemtu nagaan teettee fuulli tee nyaattu mee dhuguma rabbi isan yoo ta'a bile taate yoo gad teettee nyaattes fayyadamu olii gad deemtee aduu keessaa abdi dhagee badabdiyye hadata nyaannee guyyaa kana bar waltumaa wallaa bar hadata beektaami. Kanaatee garaan qabne namaan qaba jeeda jettu mama bar kanaateen kuufinati nama dhayitaamee mantan kanaateen kuufin. Niga namni qabeera. Kaa bishaanuma. Bee abdii arsii ani namuma akka keetii kana namuma afaan Oromoo dubbatu keessaa hojii maafi argee amantaa takka qabdi. Akkamuma wal qabee namni kun waltuma si qoye mee akkami wanni kun akkas sammuun gara duwwaan nama garagaltee qoye. An beeku abbo nama waan akkisa namaan na gaafatan beeku anuun beeku abbe. Wallahi lam beeku namni akkam namni miskiina karaa deemu akkamitti maa'u. Miskiina ayyuu miti namumayyuu ilma namaa taatee baran ka ajaa'iba natti ta'e fakkeenyaaf nama waliin lolluun soba jechuun nama dhuunfaati wal loluu hin dandeetta nama sana yoo dandeette harkaan qabatta malee ka akkas ta'ii maalii ta'ii kana wallaahi billaahi seenaa adda adda dalagamte. Waan fokkata akkan argin beeku wallaahi namni biyya arabaa kun beektaa nama ijoolleen bara namni osoo waan gaarii nyaate maaltu tambiftan jira asiraa ta'e bakkaan gaha. Bara namni osoo waan gaarii tokko nyaatee waan gaarii tokko dhugee namaa wal lola silaa rakkoon qabu. Bishaan gaalaa bishaan gaalaa dhugaa dasa nyaataa namni akkamitti gaara keessa wal barbaada. Amma booricha amma nama dhibba jaan galarratti jimmaa tokkoo fi arsii tokko ol baafnee tumnu. Reefuu yaadana gaafattanii duruu akka barbaaddan haasaa turte isumatti ufa waan marii miti bakka mariin jirtan yaadaa walaatti ufa silaa ta'e bakkaan dhugaa. Okay itti deemina. Rakkanne jira wallahi. Dhugaa rabbi rakkanne jira. Amma akkam goona mee maantana ijoolleen qabdee haa gallakkiftu moo akkamime abdii cululleetii fi baaburee mee akkam jettan ijoolleen qabdee tana haa gallakkiftu moo dhiifamaa wajjin ijoolleen teenya taate komandoota qabdee harka qabdu hin jirtu akkam ijoolleen shanyii mootii tun haa gallakkiftu jettammoo akkam jettame silaa hooleeyyiin taan beekamtumaaf deemti malee waan takka uummataaf illee bakka hin buutu. Nuti ilaal dhageeffadhu hoolati kamiyyuu namni kamiyyuu hoolati kami bakka bu'uu danda'u sikkoo mandoo jimmaa kadhamu hin ture. Hooladha waan ta'eef martuu gocha akkanaa kana dhiisa irraa wayyaa malee nuti immoo arsii bakka buunee miti kaa'ee jirru. Utuma kennu fi kennu iyyuu dadhabna jira. Dhugaa rabbi. Wallaahi dhugaa dhugii kenna. Amma keenyaaf amma akka mataa bakka bu'uu irraa. Qabaleen ani itti dhaladhe wa uksum billaahi gandi ani itti dhaladhe magaalaan ani itti dhaladhe na hin beeytu jechaadha. Sikkoo manni bakka bu'ee wanni wallaahi gandi ani itti dhaladhe
Biyya ganda jettaa Baabiraanutti feenaa jedhan ofuudha qabneerra. ganda maal jettaati mee shanee siin nama shan bulchitu jirtu shanee siin nama shan bulchitu si beettii jedhe gaafa ijoollee nama qabu kana wallahi namni Ani bar nama biraati miti barka arsii fi sikkooman durraa bakka bu'u miti qabaleen ani itti dhaladhe anaan mattawaqaa naa baasuu diddee hin beeknu isette maqaa obboleessa kiyyaatiin naa baasu suuraa obboleessa kiyyaattu kana mattawaqaa obboleessa kiyyaa baadhee ayaa nama akkanaattu gandarraa bakka bu'ee dubbata rabbii rasuul Wallahi saniin nama osoo galee adeerri isaa haxirii horaa dhibe dhagaa mataa dhawutuyyuu harkaa ta'udha biyyattii jedheen suma. harkanaa kan gube wallaahi billaahi Abo imara kan imara balka Kana wal qabanii waltuman kana akkuma waan kutaan bakka buufateeti bar wallahi billahi akkuma waan kutaan bakka buufate dhaqee gideetu mamu kana gidee akka turfe illee tumu kuni waan gara na nyaate waan gara Cala. Uummanni kun redduun jira dhukkuba. ama borija bar namni miidiyaa kanarra jiru tokko wooma laalaa bar deengadda waan ajaa'ibaatiin waa sadiin na taajjabe ni beeyta ama borija ijoolleen teenya tun sababa abiyyiitii fi sababa juwaariyatteeti waltumti juwaar jechuun kuno jarman daa'en nama 6,700 hiriirtee gubbaa dhiichisaa oole Jarasi balaa keessa oolte. Dhagee Khalee Mubaarak Musammaa jedhama. Mubaarak Musammaatii fi Asliin hoolooyyiin duratti muka hudduu wal gaheetu foon takkaa namni nyaatiin kaayirootti nyaatanii irra tatta'an. Obboleessa hoolaan biyya tanaa asii muka waliin diiba jedhan. Abuu maali addunyaan tun akka biyyattiin Oromooti. Uummata kana hoolaadha wal bira uummata kana hoolaadha uummanni kuni uummata hoolaa eegutuun taane hoolaatu uummata kana eegaara dhugaa maal taatan hoolaan uummata kanaa wali dhugaa. Hoolaa shabakaa qabuudha bar. wallahi hoolaa shabakaa qabu amma sanniin maaltu wallahi billahi Ina amma fakkeenyaaf ana gagale kana rabbii waa hedduu na agarsiisa. Amma ganda keessaa ijoolleen duraan karaa kana deemtee deebitee nama fe'uu deemtaa jennu dallaalan. Ijoollee waggaa 15 16 sana walitti qabanii magaalaa aanatiin baasan. Qixqixii tokko ni kireeffama. Kama jaraa qofte jechuun akkuma hoolaa jedhamu ni kireessan qixqixii tokko makiinaa guddaa kan ni kireessanii fidanii itti ol guuran. Bakka takkatti nama biraan ka jiran malee ka biraatiin hin deemu. Adaama gannaqan adaamatti bakka jira bakki algaatti ol guurantu jira. Achirraa kaasanii harar geessan harar leekkeema oofan osoo ofii wallaahi wabillaahi fincaan hayyama gaafatee fincaaya. Osoo harka namaatiin bahi eessa gaabeeyta basaasoo geessan. Basaasoo Wallahi dhugaadha. Wallahi dhugaadha bar waan jiru. Basaasoo gaafa gara gammaatti namatti ilaal dallaalli fincaayi deebi taa jedhaan laal. Bakka takka waan kana akka jiran dhaqan ofiisa kan. Ruudii adii kana kan shayyira bakka tokkotti affeelee jiran dhaqan tirii gubbatti shararra nyaatti wallahi nyaattee yoo jarri quubte rafaadhanii. Achi booda kama basaasoo dhaqanii. Abdi isa kana himtaati ergaa dhufanii ummata yeroo gubaan takka hammaate ummata bishaan ofitti dhahaa jiraatu uummanni kun isa dhugaa rabbii kana jiruu hadhaawaa kana keessa ta'aniiti waan nama wal qabuu barbaadu bar yeroo gubaan takka dhufe wallahi ummata bishaan jaarkaan inaa ka'anii bishaan kana keessa galanii jiruun jedhe keessa ta'anii walirratti waa yaadan kun wallahi jiruu hadha dhugaa rabbii. Battaaniyaa kana miiccanii maranii keessa jiisanii bar. Lakki bonarra horii hoolota isaan tiisasanirraa wanni adda isaan godhe wallaahi wanni adda isaan godhe maali beekta wanni adda nu godhe duwidaan ciisuu fi afaaniin dubbachuu qofa duwidaan ciisuu qofatu hoolota tiisuu adda nu godhe. Wallahi mee waan ajaa'ibaa tokko nuti itti maadaqeeffadha. Kana birattu Wallahi Jibuutiitti guyya tokko. irra hedduu jira moo jilbi jira keessa irra hedduun jira jilba keessa nagaa miti. Wallahi nama jechuudha nama 50 ol affaarii tokkitti irra dhaabattee tumti laa uleedhaan. Akka nama wanni gartee sangaa kana harree maleeyyuu sangaan akkatuma waan agarreen. Namni tokko namni irraa ka'ee waa tokko ofirraa dubbatu hin jiru. Indubbatu gaajjitti. Wallahi yeroo makiinaatti feetu moolaal walirra ciibsitee isanni dhumne isuma ulee kana matarra dhaabattee tumti laal.
Wallahi an holaanuu akkasitti uummata kana akkamiin inuma bar saala bira waa dubbachuun hin danda'amu bar silaa wallahi dhugaa rabbii yoo dubbanne uummata kana jechuudha. Oolati nammaa tuni faa gaaratti illee kun orasaa mata dhukaa'ami kun dhadhaamatti machiyaate bakka wallaahi billahi bakka wallahi waan tokkoon isinitti maa dhaggeeffadha. Wallahi yoo dhugaa haqiiqaa dubbanne jechuudha. Dhugaa haqiiqaa isa yoo keessa gadi buunee dubbanne waan hamma ijoollee karaa suudii kana hoolaa inuma takkaan jirtu wallahi. Gaara kana keessatti bar warrumta amma qawwee qabatte gaara teessus tokko lama yeroo waliin jette matumatti wal laxxeetuma achumatti wal gattisiinillee. Amma akkana dubbiin amma akka abdiin jedhe biyya keessaa osoo waa tokko hin argin dhufan amma yeroo dhufan hariiroo namaa wajjiniin jiraachuun beekan as gaafa dhufan namni gaafa mushawararraa jara buuse barahaa takka keessatti geessee hanga hidaasaa irraa fudhatutti yennaan geessee baraa wayii keessa awwaala yeroo achi dhaqan ija namaatiin waliin argan hariiroo namaa wajjiniin jiraachuu hin beekan. Yo warra makkaatti nama qabu kun warra hariiroon beeyne biyya osoo waan tokko hin argin maatii biraa dhufan miidhamaa dhufesi miidhamaa ina maali beeyta jiraachuun beekan inni akka rabbi isa uume namatti hin baay'e namni inni itti baay'e sun isa miidhaa fidee gasuu darabiyaa tumaa miidhaa akka godhaa fidee miidhaa kanuma bakka yaadni isaa namni waan beeku dalaga. No bar hoolaa bidachuudhaan. Wallahi horii jalaa fuudhanii dammaan beeynaa miti tiisee horii jalaa fuuteetiin hin dallaalle akkuma abdiin jedhe sharaatti waxxartee asin baastii assalaamu alaikum. Asis gaafa dhufan araba isa dalagaa jaraa sana malee nama tokko hin argan. Arabicha isa dalagaa galfate sanatu itti dhufa fuula isaa malee. Baaburee iccitii eegee himuun taatee dhaggeeffata mudannoo waggaa sadii duraa takka tan mudatti dhaggeeffata. Saatiin isaa gadi ooma jiru. Mudannoo waggaa afurmoo sadii dura olmoo ta'e waan akkasiin na fakkaata. Amma egaa warra faranjii kana wajjin haasaa ingiliffaan ka'e tokko eegale soori dhaggeeffadha. Amma farshaa jaanii gadii tani jirti farshaa ni beektanii raaree bal'oo gadii tana sabirkaa gadii tana amma boorshaa. Ijoolleen jimmaa yoo xiqqaatte nama 20 Harargeenis nama 20 Arsiinis nama 20 gara nama 40 maal inni geenya walumaa galatti. Arabni kun fi Baangaaliin tun madaraa kana nayitee uummata kana duuba dhaabbate ka loonga moojii loonga moojii. Akka loonga moojii bobbaa olee garte. Ana boleedo asii dalfasoon kun akkanatti obboleessoo daaraa ta'e akkanatti maantiin kanaa fi baamiyaa kana guuraa beektaa. Suurtaan dhufeetuma guyyaa makiinaa guddoodhaan nurra naanna'aa oole amma yoo itti gaggore ni horii diyyee nurra naanna'aa oole guyyaa. Nurra naanna'aa oole. Yeroo magriibaa kana amma booriyaa dhaggeeffatu yeroo magriibaa kana